Wayo! Wayo! Mal kita banda malam gore. Malam gore na kita. Malam gore. Malam gore. Wayo! Warri miliyoon dirribaa hiisistan. Warri mucaa kana seera jala oolchitan. Warri mucaa kana qabsiistan jechuudha. Warri mucaa kana qabsiistan. Rabbi qabbana isiniif haa kennu. Waaqni isinaa qabbane isinuu qabbaneessitanii qabbanaa Rabbi. Rabbiidha qe'een keessan qabbanaa haa argatu. Abdaariin keessan qabbanaa argatu. Dachiin keessan qabbanaa argatu. Dhalaalchi keessan qabbanaa haa argatu yaaki yaa baqaraa. Ana malee dhiirri jiru hin jenne reema maal baate maa ofirratti qazzante amma maa ofirratti fincooftee sin jedha bara. Afaan kee qabadhu wanta nama rabsin yaa gurbaa. Udaanuma kee hagdee nyaatu san nyaadhu. Namticha moodeesii nyaatu bara namtichi kun akkasuma ta'ii kuni amantaadha amantaa jechuun waan ulfaataadha jennaan hin agahaaree kun dayyuusni. Gaafa ayyaana cuuphaa waan jedhan arrabsaa ture mucaan kun. Akkasumas eeti tatarsee jechuudha kaa. Na qabbaneessitanii qabbanaa rabbi achiis hin baasin mucaan nana. Mana hidhaa kan waan isin baasin baga si hidhe waa'ee ammallee hidhaa biyyan jira. Egaa akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuu fi mucaan kun jechuudha miliyoon dirribaa jedhama. Yeroo baay'ee amantaa namaa xiqqeessuu yookiin immoo amantaa musliimaa akkasumas ortodoksii arrabsaa ture. Ammoo amantaa musliimaatti darbee arrabsee jechuudha. Achi bakka inni jirutti isa qabanii qabsiisanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu kan duraayyuu isan jaaladhu mucaa'uu isaa waan ta'eef namoonni akka kiyyaa gammadanii sin jedha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takkan gammadee jechuudha. Garuu namni gaarii namaa yaada malee hamaa namaa hin yaadu. Garuu inni baay'ee namootarraa adda waan ta'eefidha. Namootarraa namarraa adda waan ta'eef gisee meeqa Itoophiyaa keessatti illee yeroo baay'ee hidhamee to'annaa seeraa jala oolee hin ba'ee jechuudha. Ba'eetis waan sirratee miti itti fufee ammas immoo Itoophiyaa keessaa gara Naayiroobii deemee Naayiroobiittis akkasuma amtini jechaa ture amantaa namaa xiqqeessaa ture qabamee jechuudha. Kanaafuu namoota amantaa namni barbaade dhakaatti illee amanuu danda'a. Nama bakka waan barbaadetti amanuu danda'a. Garuu immoo namni amantaa namaa xiqqeesse akkuma isaa kanatti booddee hin xiqqaata jechuudha. Yeroo baay'ee nan argaa namoonni amantaa kana aanuu fi caalchifatee kan namaa gadi qabu barbaada. Garuu immoo akkas osoo hin taane amantaan nama hundumaafiyyuu akka amanetti amantaa isaatii hin jaallata. Garuu immoo amantaa namaa xiqqeessuu amantaa namaatitti bu'uun seeraan alaa jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen mana madaamii keessa teessan ijoolleen amantaa adda addaa qabdanii jechuudha. Isiniifis isinillee yeroo tokko saaxilamtu jechuudha. Waa'ee amantaa kanaa softanii waa'ee amantaa waan hin beekin irraa fooloo argachuuf TikTok irratti baatee kan iyyitu guyyaa tokko hin saaxilamtaa jechuudha. Illee beekaa of fakkeessitee osoo waa'ee amantaa addan baafatiin amantaa kanatu sirriidha jettee amantaa namaa xiqqeessuun seeraan ala. Kanaafuu amantaa keessan akkuma amantaa keessanitti qabadhaa taa'aa malee amantaa namaatitti hin bu'inaa hin xiqqeessinaa hin jedhamu. Namni barbaade amantaa itti amana ta'ee taanan kanan itti amanu san jalaa xiqqeessuun qaban jalaa tokko hin qabanii jechuudha. Egaa ani jaalladhe itti amane waan ta'eef kanaafiyyuu amantaa namaa inni yeroo baay'ee waa'ee amantaa taasisaa nama xiqqeessaa waan hin beekne borca seene tooyi. Namni kun dhugaa dubbachuuf odoo umurii isaa guutuyyuu mana hidhaa san keessaa ba'uu baatee gaariidha jedheetii yaada jechuudha. Namni akkanaa kun adaba fudhata. Nama biraatiif fakkeenya ta'a jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf sirrii godhaniis waaqayyo namoota isa qabsiise Rabbi umurii isaanii haa dheeressu. እንግዲህ baay'ee takkan gammadee jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee waan qushaashaa waan namni irraa hin baranne namoota akka isaa yoo ta'e malee namoonni isa jala deemee jabaadhu goota koo jedhaniin isa jajjabeessaa turan hin argatu guddaa isaanii jechuudha. Isaanillee kanaafuu amantaa namaatitti namni tokko jechuudha akka isaa kanatti
kuni qarqara waan ta'eef amantaa namaatitti bu'anii xiqqeessuun seeraan ala. Namni waan barbaade erga jaallateen booda itti amanuu danda'a waan ta'eef. እና akkasiniin jedha obboloota koo. እንግዲህ nurraa agalagalee amma immoo ishee takkatu hafee jechuudha intalli wayiitii tafe isheenis amantaa namaatitti bobu'aa jirti. Kanaafuu isheenis immoo yeroo gabaabaatti akka qabamte seera jala ooltu abdiin qaba. Osoo waa hin beekin dalagaadhaaf kan biyyaa baate waa'ee wangeela barsiisuudhaaf waa'ee amantaa barsiisuudhaaf dubartiin jammar dhugaa dubbachuuf ani hin beeku, ani amantaa namaa hin qeequ, amantaa namaa hin tuqu. Garuu ijoolleen dubartootaa akkuma beektanitti ta'ee keessa ba'uun sirrii miti. Kanaafiyyuu nama beekurraa baradhu, dura ofii keetiif baradhu. Nama barsiisuudhaan duratti nama gorsuudhaan dura ofiidhaa gorsa namni beekarraa yoo baratte atillee deebitee nama gorsita, nama barsiista. Kanaafiyyuu ofiidhaaf osoo hin baratin waa'ee amantaa ofiidhaaf osoo hin beekin nama biraa barsiisu nama saniyyuu gara seeraa gara biraatti fiddee jechuudha. Kanaafi namoonni akkana dhugaa dubbachuuf of eeggannoo godhaa. Osoo hin beekin ta'ee osoo beektaniitis ta'ee amantaa namaatitti bu'uun dhoorkadhaa. Isin hiisisa, isin adabsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu namni tokko amantaa namaatitti bu'uudhaaf yaalinaa. Amantaa namaa xiqqeessinaa. Akka amantaa keessanitti kadhannaa ofuma keessanii ofiif godhaa. Amantaa kiyyan jalaa tuqtee amantaa jettee amantaa nama biraa san xiqqeessuu hin qabdu. Maaliif seerri ni gaafata isaayyuu jechuudha. Kanaaf seeratti dhiyeechuu nama danda'ame namoota akkanaa kana deebitee jalatti amantaa namaa arrabsita osoo hin taane beektu yoo taate isuma dura amantaa namaa qeeqisan isumatti jabaatte isuma qabsiisuu yookiin immoo gara seeraan to'annaa seeraatitti dhiyeessuudha. Malee deebitee amantaa namaa arrabsitaa ni xiqqeessita yoo ta'e kana seerri siif hin eeyyamu jechuudha sii galee. Kanaafiyyuu maaliif amantaa namaa arrabsa jettee ati deebitee amantaa namaa arrabsuu hin qabdu. Maaliif namni tokko bool'aatii ta'e tokko yoo tokko beekaa ta'e wajjin ati inni wallaalaa ta'e ati wajjin wallaalaa ta'uu hin qabdu jechuudha. Inni akkasii yeroo baay'ee irra deddeebi'amee mucaa kanatti namticha jinnii kanatti itti himamee jira. Yeroo baay'ee wanti inni hin hojjetin hin jiru, wanti inni hin dalagin hin jiru. Tiktokii keessatti dhugaa dubbachuuf ani tiktookarraa isuma na jibbisiisa. Ilma namaa natti fakkaatu dhugaa dubbachuuf ilma seexanarraa waan dhalate natti fakkaata malee ana namni namummaa qabu akkana natti fakkaatu. Garuu immoo inni ani beekuukin bakka dhalatee kana qaaqsa. Kanaafiyyuu goota koo kinoo barriidaa irratti qasaqqasnaan of keessatti funcaa'e. Kanaafiyyuu goota koo akkuma miidiyaa irraa afaan nama hin dhibuu jechuudha. Amantaa namaa xiqqeessanii nama xiqqeessuun guyyaa tokko gaafa bira ga'ame itti mul'ata jechuudha. Isinii galee. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu ta'ee amantaa namaatitti bu'uun seeraan alaa isiniin jedha. Yeroo baay'ee itti himamee dadhabamee duras qabamee ture, gara seeraatti dhiyeeffamee ture. Achi keessas naannoo ji'a 3 ji'a 2 hidhamee ba'e. Itoophiyaarrattu yeroo baay'ee hidhamee jechuudha. Ammas immoo kuni adabbii akka itti kennu abdiin qaba. Adabbii cimaa akka irratti fudhatamu abdiin qaba jechuudha. Kanaafiyyuu namni biraatirree irraa barata. Waan inni hojjechaa ture, wanta inni dalagaa ture kun waan baay'ee nama saalfachiisu, waan qoshaashaa waan ta'eef
hidhuma san keessa yoo soo taa'ee gaariidha jedhee yaada. Akkasii baay'ee tokkoon gammadee dhugaa dubbachuuf maaliif nama akkanaa beektanii sirrii miti. Amantii namni waan barbaadetti amanuu danda'a. Amantii namaa xiqqeessu, amantii namaa qoshushiisuun seera nama gaafata. Kanaafiyyuu afaanuma baafatee gaafa amantaa namaa xiqqeessu innillee kanatti xiqqaata guyyaa tokko jechuudha. Akkanatti xiqqaata. Maaliif akkasiin jedha turtii gaarii qabaadha.